YouTube'n keenya maaf subscriber keenya nu jala hir'isa yookaan namoota maatii nu jala ta'an nu jala hir'isa. Maaf maal gochuu qabna nuti? Sababa akkamiitiin subscriber keenya yookaan namoota subscribe nu godhe hir'isa? Kanaafi kan kana wal fakkaatan gaafii naaf dhiyaatan irraa ka'uudhaan viidiyoo kana isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa nageenya isin daganne akkam jirtu ijoolleen Oromoodha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin argamu. Egaa har'a qabadhee kan isin dhufe subscriber yookaan namoonni maatii nu joof ta'an YouTube maaliif nurraa hir'isa wanta jedhaniif sababa kan ta'an qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma dhumaatti na hordofaa. Warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa walirra godhaa. Akkanumallee viidiyoon kun yoo isinitti like godhaa. Hiriyoota keessanis share godhaa. Ijoolleen baay'een subscriber keenya nu jala hir'ataa jira. Namoonni subscriber nu godhan nu jala hir'ataa nu jala gabbuusaa jira. YouTube'n wantoota jedhan kan kana fakkaatan ka'an deebisni deebisa. Sirriitti na hordofaadha. Egaa YouTube'n maaliif subscriber keenya yookaan maatii channel keenya nurraa hir'isa? YouTube'n sababa lamaan subscriber yookaan maatii keenya hir'isa. Inni tokkoffaan closed account yookaan accountiiwwan cufaman sababa gochuudhaan kan nurraa hir'isu. Kana jechuun namni tokko seera YouTube cabsee yoo argame accountii nama sanaa YouTube ni cufa. Fakkeenyaaf namni sun subscriber yookaan maatii nuuf ta'ee jira. Sana booda YouTube'n accountii isaa yoo cufe nurraa subscriber ni hir'isa yookaan nama tokko ni hir'isa jechaadha. Fakkeenyaaf namni 5,000 yoo qabaanne yookaan subscriber nama 5,000 yookaan 1,000 yoo qabaanne fakkeenyaaf fudhannu nama 1,000 yoo qabaanne nama 1,000 keessaa accountiin warroota maatii nuuf ta'an keessaa accountiin isaanii sababa adda addaatiin seera YouTube'n baasee cabsuudhaan irratti ni cufamu. Yeroo isaan irratti cufamu kana nurraa subscriber namoota sanii ni hir'isa jechuudha. Nama 1,000 keessaa fakkeenyaaf namni 5 accountiin isaa yoo kan cufamu ta'e nama 5 YouTube'n nurraa hir'isa jechuudha. Egaa asirratti gaafii tokko isin dhufuu danda'a. Gaafiin kunis maalidha? Namoonni kun seera maal cabsaniitiin kan accountiin isaanii jala cufame jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo prank tokko kan hojjetamu ni gadhiifama yookaan fiilmii tokko gadhiifamee ni jira haa jennu. Fiilmii san yookaan viidiyoo prank saniin wanta waliin qabanne koomentii viidiyoo san jalatti yoo kan godhu ta'e fakkeenyaaf namni tokko prank hojjetee viidiyoo gadhiisee viidiyoo nama sanii jala deemee yeroo koomentii godhu subscribe na godhaa jedhee yoo kan jedhu ta'e subto for sub kan jedhu ta'e akkanumallee viidiyoo nama sanii jalatti linkii viidiyoo isaa achirra kaa'uudhaan subscribe na godhaa yoo kan jedhu taate accountiin isaa ni cufamaa jechaadha. Kanaafiyyuu asirratti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Isiniif osoo hin taane namoota sababa kana accountiin isaanii jalaa cufaman ni miidhamu waan ta'eef jechaadha. Inni tokkoffaan accountiiwwan cufama yookaan closed accountiidhaan warroota ta'aniif nurraa hir'isa. Inni lammaffaan hoo maalidha? Nafaana tura. Inni lammaffaan immoo YouTube subscriber keenya sababni itti nu jala hir'isu spam subscriber yookaan accountiiwwan ta'an subscriber kunniin maal godhu gara YouTube kan dhufan karaa seeraan alaati. Fakkeenyaaf spam subscriber warroonni jedhaman warroota akkam isin fakkaate. Fakkeenyaaf beekamtii YouTube'tiin ala warroota dhufan fakkeenyaaf sign out account jedhan emailiin account sign out kan jedhu tokko jira fakkeenyaaf argitanii beekamtummaa YouTube irraa hin qabu jechaadha. Warroonni akkasii gara keenyatti yoo kan dhufan ta'e battalumatti seeraan ala waan dhufaniif sa'aatii 24f yookaan guyyaa tokkoof YouTube ni obsa namoota san subscriber nu godhanii jiranii maatii nuuf dabalanii jiranii garuu YouTube'n sa'aatii 24f yookaan guyyaa tokkoof ni obsa. Achi booda maal godha? Subscriber sana irratti spam godha. Spam erga godhee booda maalidha? Namni sun spam ta'ee jira waan ta'eef nama seeraatii miti yookaan accountii emailii seeraatiin subscriber nun goone waan ta'eef subscribe nun goone waan ta'eef yookaan maatii nuuf hin taane seeraan ala dhufe waan ta'eef nama seeraan ala ta'uu isaa yookaan beeku ta'e YouTube'n battalumatti ni hir'isa. Seera haarawaa bahe keessatti
namni tokko subscribe nu godhee nu maatiin nuuf ta'ee nu wajjin turuudhaaf seera amma YouTube'n baasee irratti jechaadha. Daqiiqa viidiyoo tokko keenya tokko daqiiqa 3 hamma 5 ilaaluu qaba. Daqiiqa 3 hamma 5 osoo hin ilaalin akkanuma subscribe yoo nu godhe nama san YouTube'n nurraa hir'isa jechaadha. Maaliif seera isaa keessatti daqiiqa namni tokko subscribe nu godhe sa'aatii daqiiqa 3 hanga 5 ilaaluu qaba viidiyoo keenya jechaadha. Kana yoo kun hin taane ta'e sa'aatii 24 keessatti yookaan guyyaa lammaffaa irratti nama subscribe nu godhe san nurraa kaasaa jechaadha. Sababa kanneen sirriitti akka hubattan barbaada jechaadha. Egaa sababoonni itti YouTube'n itti nurraa hir'isu lameen isaan kanidha. Inni tokkoffaan akkaawuntiin isaanii yoo cufamedha. Inni lammaffaan immoo akkaawuntiin isaanii spam yoo ta'e akkasumas koomentii hin taane viidiyoowwan adda addaa irratti barreessuudhaan kan ta'udha jechaadha. YouTube'n inni ari'a yookaan ni ofirraa spam itti erga jechaadha. Kanaaf yeroo isaan rakkoo adda addaa tu isaan irra ni gaha. Kanaaf nullee baay'ee subscriber keenya ni hir'ata jechaadha. Nama akkasii akkaawuntii nama akkasii qabu immoo sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Amma rakkoo kanaaf furmaanni maalidha jechuu ni dandeessu. Furmaanni amma sirriitti isinitti himaa, sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kan jalqabaa wanti gochuu qabnu furmaata kanaa chaanaalii nama kamiyyuu irraa dhaqxanii liinkii chaanaalii keessa yookaan immoo subscribe na godhaa yookaan sub for sub jechuudhaan chaanaalii namoota biroo keessatti koomentii yoo kennitan. Kana jechuun maal isin fakkaate? Fakkeenyaaf namni tokko nama biraa jala dhaqeet koomentii viidiyoo nama biraa jechaadha. Sub for sub subscribe na godhaa liinkii isaa achi jalatti yookaan barreessu ta'e spam ni ta'a waan ta'eef namni sun battalumatti subscriber nama tokko irraa ni hir'isa jechaadha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa walumaa galatti YouTube'n subscriber keenya kan itti nurraa hir'isu karaa lamaan isinii jedhee jira. Tokkoffaa akkaawuntiiwwan cufamanii namoonni subscribe kanaan dura nu godhan akkaawuntiin isaanii seera YouTube waan cabsaniif seera YouTube kanaan durallee isinitti mul'isee jira. Kanaan dura viidiyoo jedhe keessatti illee baay'ee tokko isinitti mul'iseera. Seera san hin cabsa yoo ta'e YouTube'n akkaawuntii isaanii ni cufa. Yeroo kana nurrattis badii ni geessu jechaadha. Akkanumallee akkaawuntiiwwan spam ta'an yookaan seeraan ala ta'an akkaawuntii YouTube irratti fudhatamu hin qabaatin yookaan subscribe nu godhan ta'e namoonni kunis YouTube'n nurraa ni hir'isa jechaadha. Sababa kanneen sirriitti hubattanii itti fayyadamuudha. Akkaawuntiiwwan keessattuu akkaawuntiin subscribe isin gochuu qabu akkaawuntii YouTube irratti fudhatama qabaate osoo ta'e baay'ee filatamaadha. Akkaawuntii seeraan alaa yoo ta'e sa'aatii 24 booda ni ka'a jechaadha. Egaa sababa maaliitiin YouTube'n subscriber nurraa kaasa warroota jettaniif gaafii ni argattan, gaafii keessaniif deebii argattanii jirtan jedhee yaada. Kanarraaf qabadhee dhufe fixee jira. YouTube beekan koo subscribe, like, share gochuun dagatanaa. Horaa bulaa.